Io akkam jirtu kontobitti nagaan dhuftanii guyyaarraa development economics waliin eegalla. Wanti nuuna qabee jira sagaleen koo siin jeeqee dhiifama. Korsiin kun korsii baay'ee bareedaadha keessumattuu paartii waan kun jechuudha. Itoophiyaa keessa kan jirtu yoo ta'e waan immoo ijoollee Itoophiyaa kan fayyadamtoota ijoolleen biyya keessa jechuudha koodiin isaa 37 paartii waan yoo eegalla jechuudha. Tutorialiin kun kontobiidhaan kennama akkuma beektan. Economics freshman based ammaaf garuu tutorialii kan siineerotaati kan qabannee jiru. Boqonnaa 5 qaba. Paartii waniin keessumaa boqonnaan 5ffaa tokkoffaan sadaffaan baay'ee murteessoodha. Intiraansi egzaamiidhaaf akkasumallee jireenya keessan warri gara fuulduraatti maastersii developmentiidhaan ispeeshaalaayiz gootan so baay'ee waan isin barbaachisuuf I hope we have refer very good explanation in this chapter. In this course, I mean. Course outline hii jalqabaatti hiikaa isaa ilaalla yookaan immoo definition in development economics jedhu maal jechuudha. Ka'umsi isaa yookaan immoo akkaataa nacharii development economics maal akka ta'e. Sadaffaa irratti what do you mean by economic development? Economic development jechuun yookaan misooma dinagdee jechuun maal jechuu keenyadha. Misooma dinagdee yeroo jennu yookaan economic development yeroo jennu maal jechuudha. Growth jechuun guddina, development jechuun misooma. Garaagarummaa isaaniillee ni ilaalla. Kaayyoolee misoomaa yookaan objective of development kan jennu ilaalla. Tokko 5 economic development and growth yookaan misooma dinagdee fi guddina isa jedhu ni ilaalla. Tokko qabxiin 6 measuring economic development kanneen human development index kan jedhaman misooma dinagdee safaruun akkaataa itti danda'amu ilaalla. Kan irratti xiyyeeffannu HDI yookaan human development index dha malee kan boonis hin jira. Index jechuun bakka bu'ee wayiiti. Bakka bu'ee wayii yeroo isin jennu kompoonentoota adda addaa of jalatti qabate indikeetoroota bakka bu'eewwan adda addaarra raankii ta'ee wanta tokko safaruuf kan gargaarudha. Index kan jennuun. Tuqaa 4 developing nations diverse structure and common characteristics. Saboota guddachaa jiran biyyoota guddachaa jiran akkasuma caasaa adda addaa fi amaloota waloo isaan waliin qaban. Wanta adda adda isaan godhu caaseffama adda addaa isaan qabanii fi amaloota waliin isaan qabanii ilaalla. Tuqaan 8 common obstacles to least developing countries growth and economic development. Gufuulee waliigalaa guddina biyyoota guddataa jiranii guddina hin qabne fi guddina dinagdee. Gufuun guddina dinagdee maali? Gufuun biyyoota guddina hin qabne yookaan guddataa jiranii maali? Ifama asitti LDC yookaan least developing country kan jedhu biyyoota guddina hin qabne jechuutti kan kallattiin afaan Oromoofaatitti akkasuma taane garuu biyyoota guddataa jira yoo jenne irra gaariidha ammaaf developing country itti fooyya'eera jechuudha. Egaa hiikaa isaarra yookaan tuqaan tokko definition development economics yookaan hiikaa misooma dinagdee kan jedhu development misooma jenna. Misoomni economics yoo dinagdee maali kisa? Development economics is the study of how economics are transferred. Akkataatti dinagdeen tokko are transferred from stagnation or prolonged period of little or no growth in the economy. Dinagdee dhaabbatee ture yookaan immoo sadarkaan guddina isaa baay'ee gadaanaa ta'e guddina itti fufuunsaa fiduu kan hin dandeenye waa isaa kan qoratu gara guddinaatti akkaataa inni ce'uu danda'u kan qoratu inkaamii yookiin galii gadaanaa irraa gara galii olaanaatti kan taa'e inni itti ce'uu danda'u kan qoratu development economics jenna. Kanaafuu qorannoo dinagdee yookaan qorannaa akkaataa dinagdeen dhaabbachuu yookaan yeroo dheeraa dinagdee keessatti guddina xiqqaa yoo kan agarsiisudha. Yookaan guddinni iyyuu kan hin jirre. Guddina akkasii irraa gara guddinaattii fi galii xiqqaa irraa gara galii guddaatti jijjiiramu akkaataa inni itti danda'u kan qoratu development economics irra deema. Kun afaan Oromoo isaa dubbisaa. Koomentii inni qaqqabe tokko gara afaan Oromoofaatti jechoota irratti hiite waan jedhu waan tureef inni giriiniidhaan barraa'ee afaan Oromoo hiika kuni afaan Ingiliffaati. Kan isin walbukkee qabdan ilaaltaniif isin fayyada garuu maateriyaala deebii irratti qormaata irratti afaan Ingiliziitiin fayyadamtu jechuudha. Qorannoo akkaataa dinagdeen
dhaabbataa ture yookaan yeroo dheeraaf dinagdee keessa guddina xiqqaa agarsiisaa ture yookaan guddinni iyyuu kan hin jirre gara guddinaatti kan itti ce'u. Galii xiqqaarraa gara galii guddaatti akkaataa inni itti ce'u dinagdeen tokko kan qoratu development economicsdha jennaan. Gama biraan branch economicsiti. Branch of economics act endeavors to explain why poor countries do not develop faster and to find policy to help them develop faster. Maal jedhee damee dinagdee kan biyyoonni hiyyeeyyii ta'an maaliif saffisaan akka hin guddanne ibsuu fi imaammata saffisaan akka guddatan gargaaru barbaaduuf carraaqu damee economicsii development economicsii jennaan. Sadi, it is deals with economic, social, political, and institutional mechanisms necessary to bring about rapid economic development. Inni guddina dinagdee saffisaa fiduuf jechuun to bring rapid economic development to bring rapid economic development guddina dinagdee saffisaa fiduuf okay inni it deals with maal faadha mala dinagdee economic it deals with economic mala dinagdee with social hawaasummaa political siyaasa fi institutional mechanism and institutional mechanism fi dhaabbilee barbaachisoo ta'an siyaasaa fi dhaabbilee barbaachisoo ta'an kan ilaalu development economicsidha. Guddina dinagdee saffisaa fiduuf mala dinagdee hawaasummaa siyaasa dhaabbilee barbaachisan kan ilaalu development economics jechaadha. Kun immoo dinagdee misoomaati. Kan misooma dinagdeeti. Misooma dinagdee kan jennu jecha. Inni arfaffaa the ultimate purpose of development economics is what? To understand the problem of developing countries. Kaayyoon dhumaa inni jalqabaaf inni dhumaa dinagdee misoomaa rakkoo biyyoota guddachaa jiranii hubachuudha. So the ultimate purpose of development economics is to understand the problem of developing countries. Erga kana jenne nature isaatti dabalu. Nature of development economics maa irraa akka ka'e development economics. Econ economicsdha gaafa ilaallu kan aadaa wayii kan durii kan jennu jira. Aadaa jedhee irratti aadaa toon approach kan durii traditional economics kan jennu jira. Achimmoo as siqeetii gara political economy kan jennu ni jira. Nature development economicsiti. Kan amma garuu development economics kan jennu ni jira. Okay. Traditional kan ture economic misoomni dinagdee ture maal jedha? An approach to examine that emphasize on utility, profit maximization, market efficiency, determination of equilibrium. Dinagdee aadaa kana yookaan traditional economics kun mala maaliiti? Mala dinagdee faayidaa yookaan immoo which emphasis on utility. Okay? Market efficiency, gahumsa gabaa jennuudha. Profit maximization bu'aa guddisuu. Okay? Hirmiidhaaf jechuudha. Fi determination of equilibrium isa jennu wal madaalummaa murteessuu irratti xiyyeeffata. Inni kan aadaa yookaan traditional economics jechuudha. It assumes maal jedhetu assume godhaa waan yaada rationality or materialistic, individualistic, self-interested orientation toward economic decision. Innis rationality dinagdee fi qajeelfama dinagdee qulqulluu ta'e kan materialistic yookiin wantoota individualistic kan dhuunfaa self-interested orientation dantaa ofii irratti xiyyeeffachuu kan fudhatu traditional economics waa'ee dhuunfaa selfishidha jechuudha. Waa'ee dhuunfaa waa'ee nama dhuunfaa individualistic self-orientation toward economic decision murtoo dinagdee irratti okay murtoo dhuunfaa fedhii dhuunfaa dantaa dhuunfaa fedhii dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu waa'ee dhuunfaa waa'ee maateriyaalii waan dhuunfaa kan xiyyeeffatu traditional economicsidha. Gama politikaliitiin gaafa dhumnu haa ta'u malee traditionaliin gaheen isaanii guddaa maal ture mala dinagdee faayidaa irratti yookaan utility bu'aa guddisuu profit maximization gahumsa gabaa market efficiency determination of equilibrium wal madaalummaa gabaa irratti kan xiyyeeffatu ture. Namni kamiyyuu individualisticadha self-orientedidha jedhee amana jechuudha. Political economy immoo maaliin wal qabata?
dinagdeen siyaasaa jennaan isa kana political economy. Hariiroo siyaasaa fi dinagdee yookaan immoo the relationship between politics and economics is concerned with relationship between politics and economics. Hariiroo siyaasaa fi dinagdee gidduu jiru kan ilaallatu yoo ta'u yookaan immoo political economy dinagdeen siyaasaa is concerned with relationship between politics and economics. Hariiroo siyaasaa fi dinagdee gidduu jiru kan ilaallatu yoo ta'u, with special emphasis on murtee dinagdee kennuu keessatti role of power in economic decision making gahee aangoo qabu irratti xiyyeeffannoo addaa kenna. Eenyutu gahee qaba? Eenyutu aangoo qaba? Riisoorsii raabsuudhaaf, gabaa tasgabbeessuudhaaf eenyutu gahee qaba? Aangoo siyaasaa eenyutu qaba? Aangoo dinagdee eenyutu qaba? Who is a group of economic elite? Who is a group of political elites to influence allocation of scarce resources? Qabeenya scarceedha jenne kana raabsa walqixa raabsuudhaaf eenyutu aangoo qaba? Kanaafuu it is beyond traditional economy. Aadaa dinagdee kun dinagdee durii irraati amma tokko kan inni beyond that sanarra darbee deemuu kan inni danda'u kanarratti waan xiyyeeffatuuf. So wantoota biroo keessaa adeemsa hawaasummaa wantoota biroo keessaa it goes beyond wantoota biroo keessaa adeemsa hawaasummaa fi dhaabbilee gareewwan murtaa'an ellitoota warra jennu bakka bu'eewwan dinagdee fi siyaasaa ramaddii qabeenya oomishaa hanqina qabu ammaa fi gara fuulduraatti dhiibbaa ittiin geessisan qorachuun dinagdee aadaa bira darbee kan adeemuu danda'udha. Political economy. It goes beyond traditional economics to study, among other things, social and institutional process through which certain group of economic and political influence allocation of scarce resources now and in future. Ammas gara fuulduraattis eenyutu aangoo qaba? Dinagdee irratti, siyaasa irratti, qabeenya dhiibbaa gaggeessuu eenyutu danda'a? To allocate resource allocate gochuudhaaf, raabsuudha. Lafti raabsa akkam? Humna namaa raabsu, labor, capital akka raabsamu, hawaasa gidduutti, hawaasa bal'aa gidduutti akka godhu eenyutu dhiibbaa geessuu danda'a kan jedhutti waan xiyyeeffatuu fi mana dinagdee aadaa sanarraa amma gara soshaalii seeneera. Sun karaa individualistikii ture traditional. Inni sadaffaan development economics ture. Development economics. Development economics is broader than traditional neoclassical economics or even political economics. Dinagdee misoomaa kun dinagdee neoclassicaloota kan aadaa, inni traditional neoclassicalidha. Neoclassicaloota kan aadaa yookaan dinagdee siyaasaa illee caalaa bal'aadha jedha. Development economics misoomni dinagdee is broader than the traditional neoclassical. Misooma dinagdee neoclassicalii caalaa bal'aadha jedha. Inni immoo maalitti xiyyeeffata? It concerned with maal ilaala? It is concerned with economic. Maal ilaallata? Dinagdee, jijjiirama caasaa fi dhaabbilee saffisaa hawaasaa guutuu haala kutaalee uummata bal'aa fayyadamoo taasisuun raawwachuuf ulaagaalee dinagdee, aadaa, siyaasaa barbaachisan ilaallata. Enda isheen jettu kun fiidhaasitti dhiyoottanii guutuu dandeessu. So it is concerned with economic. Maal ilaallata? Dinagdee, bulchaa aadaa and political economy, siyaasa. For carrying maaliif? For carrying out rapid structural and institutional transformation. Jijjiirama caasaa fi dhaabbilee saffisaa. For rapid structural and institutional transformation, jijjiirama caasaa fi dhaabbilee saffisaa hawaasa guutuu for entire societies, hawaasa guutuu keessatti haala kutaalee uummataa bal'aa fayyadamoo taasisu in manner haala the benefit of broadest segment of population haala uummata bal'aa fayyadamoo taasisu broadest segment of population uummata bal'aa fayyadamoo taasisuun raawwachuun maal godha? Ulaagaa maal ilaala? It concerned with
Economic dinagdee, cultural aadaa fi siyaasa yookiin political requirement barbaachisan ilaallata. Eenyutu development economics hunda isaanii iddoo tokkotti fayyadamu. Dabalataan in addition to fooyya'insa galii fi oomishaatiin alatti in addition to improvement in income and output fooyya'insa galii fi oomishaan alatti it typically involves radical change akkaataa idileetti caasaa dhaabbilee hawaasummaa. It, it, it typically involves radical change in institutional. Keessumayyuu irratti xiyyeeffachuudha. Fooyya'insa galii fi oomishaan alatti akkaataa idilee caasaa dhaabbilee hawaasummaa. Radical change. Caasaa dhaabbilee. Radical change in institution. Radical change in institution. Idilee caasaa dhaabbilee. Social hawaasummaa. Political siyaasaa fi and administrative structure bulchiinsa akkasumas ilaalcha aadaa fi amantaa as well as in public attitude akkasumas ilaalcha as well as in public attitude aadaa customs fi beliefs isa jennu amantaa namootaa irratti jijjiirama hundee qabu of keessatti qabata. Dinagdeen misooma yookaan misoomni dinagdee. Consequently, kanarraa kan ka'e larger government role gaheen mootummaa guddaa ta'ee fi and some degree of coordinated economic decision making murtee dinagdee qindoomina qabu making directed toward transforming sadarkaa tokko tokko kan dinagdee jijjiiruuf kallattii qabu are usually viewed as essential component of development. Yeroo baay'ee akka qaamolee barbaachisoo dinagdee misoomaatti ilaala. Consequently, kanarraa kan ka'e a large government role and some degree of coordinated large government role gaheen mootummaa guddaa ta'ee fi and some degree of coordinated murtee dinagdee qindoomina qabu decision making direct toward transforming economy sadarkaa tokko tokko kan dinagdee jijjiiruuf kallattii qabu are usually viewed as yeroo baay'ee akka essential component of development economics qaamolee barbaachisoo dinagdee misoomaatti ilaala. This is all about the nature of development economics. Okay? Kanaaf akkasitti hubachuun gaarii ta'e. Development economics kan hunda qabata. Kan political economy, political fi institutional concernidha. Economic, political, laity. Namoota aangoo qaban giddu galeeffatee socho'a. Political economy namoota aangoo qaba kan gochuu sana gochuu fayyadu. Traditional economics immoo individualistic ta'uudha. Keessumaa self-oriented ofittummaa dantaa ofii kan irratti kan xiyyeeffatu dinagdee aadaa mala dinagdee faayidaa bu'aa guddisuu gahumsa gabaa wal madaalummaa irratti determination of equilibrium gabaa wal madaalsummaa irratti kun eenyunni warra classicalidha. Traditional economics classicalidha maqaan qaba. And political economy role of power in economic decision eenyutu murtee dinagdee irratti gahee akka aangoo guutuu akka qabu irratti kan xiyyeeffatu political economy. Qabeenya jiru kana har'as ta'e gara fuulduratti raabsuuf eenyutu socho'uu danda'a kan jedhu xiyyeeffata. Developmentiin immoo isaan irra darbee deema. Hunda wal qabata. Dinagdeen qabata. Jijjiirama caasaa dhaabbilee saffisa hawaasaa guutuu haala kutaalee uummata bal'aa fayyadamoo taasisuun raawwachuuf ulaagaalee dinagdee aadaa siyaasa barbaachisan ilaallata jechuudha. Ilaallata. In addition to improvement incomes, fooyya'insa galii fi misoomaatiin alatti maa'inni akkaataa idilee caasaa dhaabbilee typical radical change caasaa dhaabbilee hawaasummaa dhaabbilee institutional hawaasummaa social siyaasa political bulchiinsa aadaa administrative structure ilaallata. Akkasumas as well as aadaa attitude ilaalcha attitude customs aadaa and beliefs amantaa namootaa irratti jijjiirama hundee qabu of keessatti qaba. Okay? Gaarii ta'a jira. Tokko tuqaasaatti what do you mean by development? Misooma dinagdee jechuun maal jechuu keenya? What mean? Hiikoonsa maali? Development yookaan misooma jechuun multi-dimensional process dha. Yookaan immoo kallattii hedduu kan qabudha. Adeemsa kallattii hedduu qabudha.
multidimensional kallattii hedduu process adeemsa kallattii hedduu qabu. It is a multidimensional process involves reorganization or restructuring. Adeemsa kallattii hedduu qabu ta'e sirna dinagdee jenna yookaan immoo reorganization or restructuring and reorientation sirna dinagdee siyaasa hawaasummaa guutuu irra deebiin gurmaa'uu yookaan irra deebi'anii gurmaa'uu irra deebiin qajeelchuu yookaan kallattii jijjiiruu of keessatti hammata. Misoomni dinagdee inni adeemsa kallattii hedduu qabu yoo ta'u, sirna dinagdee kan siyaasaa kan hawaasummaa guutuu irra deebiin gurmaa'uu, qindeessuu, sirreessuu fi irra deebiidhaan qajeelchuu yookaan immoo changing the direction irra deebiin qajeelchuu misooma adeemsa kallattii hedduu qabu. Development is a multidimensional process involving yoo ta'u, sirna dinagdee reorganizing, reorientation. Restructuring jechuun dhuma inni irra deebiin gurmaa'uu yookaan gurmeessuu irra deebi'anii gurmeessuu. Reorientation irra deebiin qajeelchuu yookaan change the direction kallattii jijjiiruu of the entire economy guutummaa dinagdee sirna dinagdee kan siyaasaa kan hawaasummaa entire economy guutummaa dinagdee kan siyaasaa political social system hawaasummaa guutuu irra deebiin gurmeessuu irra keessatti kan hammate development yookaan misooma dinagdee jennaan. Akkaataa Piroosoferri Gooleets jedhamu tokko qabiyyee sadi lafa kaa'ee jira. Duudhaalee misoomaa ijoo sadi yookaan three core value. Three core value yookaan immoo duudhaa yookaan qaamolee misoomaa. Duudhaalee sadi yookaan core value warra jennuun yookaan immoo duudhaalee misoomaa ijoo sadi lafa kaa'ee jira. Three core values duudhaalee misoomaa ijoo sadi. Three core values of development. Three core values of development. Component jechuun qaamoleedha gama biraan. Core value kan ta'in duudhaa. Baankii nama value kan adda. Kanaaf Piroosofer Gooleets maayinni duudhaalee yookiin qaamolee misoomaa ijoo sadi lafa kaa'ee jira. Inni tokko sustenance rizaa afaan Oromoo siinqee isa jedhan afaan Amaariffaa. Duudhaalee kana guutuu qaba. Misoomni tokko. Duudhaan qaamni misoomaa tokko misoomni jira jechuuf tokkoffaa hawaasa tokko keessa biyya tokko keessa. Sustenance yookaan immoo siinqee yookaan rizaan jiraachuu. Some ability to have at least basic needs. Wantoota barbaachisu kan dhala namaa qabachuu danda'udha sustenance. Rizaa danda'e. Self esteem kan jennu ofitti amanummaa kan qabu yoo ta'e hawaasi sun biyyi sun namni dhuunfaan kan jiraatu kan socho'u kan bahu kan galu. Self esteem yoo jiraatu. Freedom from servitude garbummaa jalaa bilisa bahuu. Ofiin choice ability to choice. Freedom from servitude jechuun garbummaa jalaa bilisa bahuu yookaan immoo ofiin hiree ofii murteeffachuu danda'u. Waan godhanis akshinii goonu hunda irratti ofii keenyaati murteessuu danda'u. Kana gochuun dirqama keete kan jennu. Ability to choice jechuudha. Kun jiraachuun dirqama. Sustenance inni jedhu the ability to meet basic needs. Dandeettii maaliitiin kun? Dandeettii wantoota fedhii bu'uuraa kan jennu basic needs. Ability to meet basic needs. Dandeettii fedhii bu'uuraa. Ability to meet basic needs without which life would be impossible. Dandeettii fedhii bu'uuraa osoo hin jiraatin jireenyi hin danda'amne guutuu dandeettii fedhii bu'uuraa ability to meet basic needs. Dandeettii fedhii bu'uuraa isaan malee jiraachuu hin danda'amne guutanii argamu. Sustenance jenna. Isaan immoo akka nama fayyaa. So life sustaining basic human needs include fedhiiwwan bu'uuraa dhala namaa kunniin yookaan immoo the life sustaining basic human needs fedhiiwwan bu'uuraa dhala namaa jireenya itti fufsiisuun kun yookaan immoo life sustaining itti fufsiisuun kun immoo jireenya dhala namaa itti fufsiisuu life sustaining warreen isaan eenyu fa'i? Kan akka nyaata, food, bakka jireenyaa, shelter, fayyaa, health fi protection eegumsa kan dabalatudha. Kana yoo qabaate namni tokko fayyaa qaba. Fayyaa isaatiif eegumsa qaba. Bakka jireenyaa qaba.
Does he have food? Soorachuu danda'a? Shelter mana bakka galmaa qaba? Fayyaa isaa eeggachuu danda'eera? Health service tajaajila fayyaa ni argata? Protection eegumsa nageenyaa ni qaba? Nuti sustenanceedha jenna jechuudha. Kun immoo qaama ijoo yookaan immoo duudhaa core value of development tokkoffaa sinqisa jedhama. Kan lammaffaan duudhaalee ijoo sadan misoomaa keessaa inni itti aanu isa amma jalatti kanaafuu therefore a country can be regarded as fully developed. Amma PowerPoint page tokko darbe jira sorry. Inni lammaffaan self esteem jedhama. Self esteem. Self esteem jechuun the feeling of worthiness miira ga'umsa qaba. Ga'umsa. Self esteem the feeling of worthiness miira ga'umsa that a society enjoys kan hawaasni tokko itti gammadu. That a society enjoys kan hawaasni tokko itti gammadu. When it is social, political, economic systems and institutions yeroo sirnaa fi dhaabbilee hawaasummaa siyaasa dinagdee isaa promote human values gatii dhala namaa guddisu such as respect, dignity, integrity and self-determination kanneen akka kabaja, ulfina, amanummaa fi hiree murteeffannaa yookaan self-esteemidha. The feeling of worthiness miira ga'umsaa qaba. Societiin hawaasi tokko kan jennu that a society enjoys kan hawaasni tokko itti gammaduu danda'u kanneen akka miti yeroo sirnaa fi dhaabbilee hawaasummaa siyaasa dinagdee isaa gatii dhala namaa guddisuu keessatti kanneen akka kabajaa, ulfinaa, amanummaa fi hiree murteeffannaa yoo qabaate self-esteem. So self-esteem is the feeling of worthiness that a society enjoys when it is social, political and economic systems and institutions promote human values such as respect, kabaja, dignity, ulfina, integrity, amanummaa fi self-determination hiree murteeffannaa yoo qabaate there is self-esteem. No ta'e self-esteem jennaan. Yookaan immoo miira ga'umsaa qaba namni kun biyyi kun lammiin kun jenna jechuudha. Kan biraan sadaffaan freedom from servitude ability to choose waan filachuu danda'u garbummaa jala bilisa ba'u inni jedhu a situation in when a society haala hawaasni tokko has at its disposal a variety of alternatives lawannoowwan adda addaa of harkaa qabaa yoo ta'e filachuu danda'a yoo ta'e from which to satisfy its wants and the individuals enjoy real choice according to their preference. Kan irraa fedhii isaa guutuu fi namoonni dhuunfaa akkaataa filannoo isaaniitiin filannoo dhugaa itti gammadan gaggeessan filachuu danda'u yoo jennaanis. Kanaafuu filachuu danda'u maa inni? Filachuu danda'u haala hawaasni tokko filannoowwan adda addaa of harkaa yeroo qabaatetti kan irraa fedhii isaa guutuu fi namoonni dhuunfaa akkaataa filannoo isaaniitiin filannoo dhugaa itti gammadaniin filannoo mataa isaa innis kan gaggeeffachuu danda'u. Filannoo hojjechuu akka hojii jijjiirrachuu ta'uu danda'a. Filannoon mootummaa filachuu waan biraa is not talk about that. It refers to emancipation from alienation. Innis alagaa irraa bilisa ta'uu agarsiisa. Alagaa yookaan immoo humna biraarraa kolonii ta'uu danda'a. Isarraa bilisa ta'u. Kolonii ta'uudhaan. Maybe kolonii. Isarraa bilisa ta'u. Yoo fudhatanii biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii kolonii jala yeroo turan freedom hin jiru jechaadha. Waan barbaadan hojjechuu filachuu dirqama qonna qottaa malee industiriin siif ta'uu jechuun jira. So it refers to emancipation. Bilisa ba'uudha. From alienating. Alagaa irraa. Alienating jechuun alagaa irraa bilisa ba'u. Emancipation bilisa ba'u. Bilisa ba'u agarsiisa. Freedom from servitude. Ability to choice. Filannoo danda'a jechuun bilisa ba'eera bakka bilisa ba'u. Material condition of life haala jireenya qaamaa. Social servitude to nature. Garbummaa hawaasummaa uummataaf ta'uudha. Ignorance wallaalummaa irraa. Other people misery oppressive institution and dogmatic beliefs. Namoota biroo gadadoo. Other social. Other people. Dhiibbaa namoota biraarra. Misery gadadoorra. Oppressive institution dhaabbilee cunqursaarra. Dogmatic beliefs amantaa dogmaatikii hin barbaachifne bilisa ba'u.
Inni kun inni freedom from servitude. So biyyi tokko misoomni tokko dinagdee misoomaa tokko freedom to choice yookaan immoo freedom from servitude yoo qabaate self esteem yoo qabaate miira ga'umsaa yoo qabaate filachuu yoo danda'e yookaan immoo freedom from servitude isa jennu jalqabamoo maal jennee substance substance yoo kana ulaagaa sadan kana kan guutu ta'e kan duudhaalee qaamolee misoomaa ijoo sadan kana kan guutu ta'e biyyi tokko maal jennaan jechuudha one country is going to fully developed. Kanaaf biyyi tokko guutummaa guutuutti akka guddattetti ilaalamuu danda'ama jechuudha. Therefore a country can be regarded as fully developed. Kanaaf biyyi tokko akka guutummaatti guddattetti ilaalamuu danda'a. If it could be fulfilled the above three core values of development. Osoo gaatiiwwan ijoo misoomaa sadan armaan olitti ibsaman guutuu danda'e biyyi tokko guutumaan guutuutti akka waan guddatteetti ilaalamuu danda'ama. Therefore, a country can be regarded as fully developed. It could be fulfilled the above three core values of development. Prosper goals, core components of development are also related to Prosper Amartya Sen's vision of development. Duudhaaleen ijoo sadan misoomaan Prosper Guulet ibsee yaada Prosper Amartya Sen's yookaan mul'ata misoomaa kan Amartya Sen's dubbate waan lafa kaayifaan wal fakkaata jedha. Amartya Sen's Prosper Amartya Sen's capability approach jedhamuudhaan lafa kaayyoo mala dandeettii jedhuun immoo lafa kaayee jira dhala namaaf. Misooma dinagdee kan jedhu mala dandeettiiti. The capability approach. Approach mala capability dandeettii mala dandeettii. When evaluating development or well-being, Sen's argues that the most important thing is to consider what people are actually able to do and be. Yeroo misooma evaluate godhu yookaan immoo xiinxaluu yookaan well-being jechuudha. Prosper Sen maal jedhee jira? The most important thing is to consider wanti ilaalamuu qabu jedha misooma keessatti what people are actually able waan namoonni qabatamaan hojjechuu danda'aniif ta'uu danda'a. What people are actually able to do waan namoonni qabatamaan hojjechuu danda'an and be what people actually be waan uummanni ta'uu danda'an maal ta'uu danda'u maal hojjechuu danda'u qabatamaan. Kana yoo kan adda baafatu ta'ee dinagdeen misoomaa jira jennaa jedha. Capability approaching kana. So ani bisin maal gochuu dandeenya? Maal gochuus immoo qaba? Maal ta'uu danda'a? Maal hojjechuu danda'a? What is my function? My function in mind. Ani wanta function godhu maali? Wanta inni immoo ta'uu qabu immoo maal ture? Kanaaf malee dandeettii akkasii jechaadha. The capability approach focuses directly on equality of lives that individuals are actually able to achieve. Qulqullina jireenya namoonni dhuunfaa qabatamaan galmaan gahuu danda'an xiyyeeffata. Capability approaching kanarratti xiyyeeffata. Focus directly on quality of life. Qulqullina jireenya irratti individuals are actually able to achieve. Namoonni dhuunfaan qabatamaan galmaan gahuu danda'anii qulqullinni jireenyaa maali? Quality of life. This quality of life is analyzed in terms of core components of functioning and capability. Hojiirra jiruu yookaan hojjechuu danda'uu fi dandeettii isaatti kan madaalamu. Qulqullinni jireenyaa maal ilaalama? The core concept function hojiirra jiru yookaan hojjechuu danda'uu fi capability dandeettii irratti hundaa'a. Kun akka capability approach. Okay? Capability approach. Functioning kan jennu state of being and doing haalawwan ta'uu fi hojjechuu being and doing ta'uu doing hojjechuu functioning jechuun kana. Hiyyoomuun hojii dhabuu waan biraadha. Namni fakkeenyaaf hojii tuffata. Amma hojii dhabuudhamoo hiyyoomuudha. Rakkoon keenya inni guddaan sometimes functioning ta'uu hojjechuu hin barbaanne ta'uu hin barbaanne hojjechuu hin barbaanne. Garuu kallattiidhumaan nam tokko namni miliyoonaan otoo namni nama miindeessu jiraate 20,000 30,000 namni nama miindeessu otoo jiraate 1,000 bira gahuuf namichi sun hojjeteetu. First function dursa namichi. Booda hin ta'ee nama miindeessu ta'ee hin hojjete waan ta'e. Ta'eetis. Akka economics'n akkas ta'uu qaba. Economics'n theory barannee lafa taa'uu osoo hin taane must be
we must be being and doing. So instead of being and doing, such as being well nourished, being cured from disease, having shelter. Maal ta'uu qabna? Nyaata gaarii argachuu, dhukkuba irraa fayyuu, fayyummaa keenya eeggachuu, gaaddisa wayii mana qabaachuu, whatever it is. Akka ikoonomistii nama baraatee hin jiru. Namarraa kaase. Mana ilaalannee fooqii gurguddaatti gallaa. Our salaries will be beyond that. So we must minimize what we have gained. They should be discarded from the commodities employed to achieve them. As bicycle and as the bicycle is distinguishable from possessing bike if you cycling adda addaa akkuma kana meeshaalee isaan galmaan ga'uuf qacaraman yookaan immoo miidhagfaman irraa adda baafamuu qabu. Biskileetiin baayisikilii irraati adda bu'uun dirqama waan ta'eef adda baafama. Faankshinii jechuun kana. Hiyyummaan kun hiyyummaa inni guddaan faankshinii ta'uu danda'u. We have a ability but we cannot function. We have a diploma but we cannot work with. We have a degree we cannot work with. Otoo degree qabnu osoo isaan hojjete maastersii. Maastersiin otoo ofiisaa of bituu hin danda'in PhD'tti geessine waraqata. So this all is a problem of function. First you must be being and doing. Capability. Capability kan jennu dandeettii. It refers to the freedom that the person has in terms of choice of a function. Hojjechuu irratti filachuu kan nuti dandeenyu sana hin danda'a kan hin danda'ullee kan jechuu dandeenyu dandeettiin freedomidha bilisa. Dandeettiin keenya bilisaan mirga keenya waan dandeenyu filachuu danda'uu qabna. Even its personal features or conversion of characters into functioning kan is command over commodities. Dandeettii jechuun bilisummaa namni tokko gama filannoo hojiitiin qabu jechuudha kun immoo amala dhuunfaa isaa keenya amaloota gara hojiitti jijjiiruu danda'a. Ajaja meeshaalee irratti qabu ilaalchise meeshaatu asirratti hojii hojjetu tekinika adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Capability kana qabna. Kana jajjabeessa Professor Martin Science. Capability mala dandeettiitii jedhee amana misoomni. Capability functioning egaa core value kan laman kan Martin Science Professor. Yaadni isaa kan waan walitti dhufuuf Professor Wallet faana. Thus a person's capability represents the effective freedom of an individual. So kanaafuu dandeettiin nama dhuunfaa maalinni maal ibsa effective freedom of an individual. Bilisaan namni tokko waa bilisaa namni tokko to choose between different functions. Dalagaa adda addaa gidduutti kan inni filachuu danda'u. Between different kinds of life jireenya adda addaa gidduu that he or she has reason to value. Gatiitti kennuu danda'uu qabna jechuudha waan filanne. For example, capability for exercise dandeettii barachuu, fayyaa, siyaasa, bilisummaa siyaasaa kana qabaachuu qabna. Ibsuu danda'u. According to sensory freedom is the primary objective of development. Akka yaada Professor Science maayinni bilisummaan maayinni mala ijoo kan misoomni tokko galma ga'uu danda'udha. Misooma tokko galmaan ga'uudhaaf malli ijoo maayinni freedom jiraachuu. Kaayyoon misoomaa inni ijoon akkasumas principal objective misoomaa yookaan dinagdee maayinni inni guddaan freedom. Barreessaan Lewis yookaan Arthur Lewis also stressed that yaada kana ni jabeessa. The relationship between economic growth and freedom from servitude. Maal jabeessa jechuudha hariiroo yookaan walitti dhufeenya guddinaa fi guddina dinagdeedhaa fi bilisummaa yaadaa isa jedhu kana ni jabeessa. Wealthy kan jedhu define godhee jira. Now wealthy come enable people to gain greater control over nature and the physical environment through protection of food, clothes and shelter. Qabeenya jechuudha wealthy jechuun qabeenya. Lafa ta'uu danda'a, muka ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, wealthyidha innaan kun birrii miti. Fi waan financial miti. So wealthy can be enable jedha. Qabeenyi namoonni nyaata, uffataa fi bakka jireenyaa oomishuu fi uumamaa fi naannoo qaamaan mul'atu irratti fannoo addaa akka argatan dandeessisuu danda'a. Qabeenya gaarii guddaa qaba. Haalaan kan argatan haa ta'u, kan bitan haa ta'u, kan ofii hojjetan haa ta'u.
So wealthy enable people to gain greater. Qabeenyi namoonni maal akka argatan godha? Food. Wealth can enable people to gain greater control. To'annoo guddaa akka argatan taasisa jechuudha. Qabeenyi namoonni to'annoo guddaa akka argatan taasisa. Wealth can enable people to gain greater control. Maalirratti? Over nature and physical environment. Maalirratti? Maalirratti? Uumaa fi naannoo isaanii. Over nature and physical environment. Gama kamiin nyaataan, uffataan, bakka jireenyaatiin oomishuudhaan kana kanaan. Akkasuma kan maal agarsiisa jechuudha walitti dhufeenya dinagdee fi freedom servitude jabeessuudhaaf barreessan labsa. Kan biraan it also gives them freedom to choose. Maal kennan jechuudha? Freedom to choose greater area to have more goods and services or to deny the importance of their material wants and the life of spiritual contemplation. Kunis boqonnaa guddaa akka filataniif meeshaalee fi tajaajila baay'ee akka qabaatan. More goods and service meeshaalee fi tajaajila baay'ee akka qabaatan or to deny the importance of their material wants yookaan barbaachisummaa fedhii qaama isaanii haalu and the life of spiritual contemplation jireenya hafuuraa irratti jireenya hafuuraa isaanii irratti maal akka ta'an gargaara? Maal akka ta'an gargaara? Bifa bilisaan akka isaan filachuu danda'aniif isaan dandeessisaa jedha. Kan biraan misooma itti fufiinsa qabu. Sustainable development. Kun hiikoo yeroo baay'ee barbaachisaadha. Define godhe isiniin jedhamuu danda'a yeroo baay'ee. Define the sustainable development which one of the following is sustainable development? Sustainable development misooma itti fufiinsa qabu. Development that means needs of the present generation. Misooma fedhii dhaloota ammaa guutu. Development that means needs of present generation. Misooma fedhii dhaloota ammaa guutu. Without compromising the ability of future generation. Dandeettii dhaloota garee fedhii ofii guutuuf qaban osoo hin miidhin misooma fedhii dhaloota ammaa guutuu danda'u dandeettii dhaloonni egeree fedhii ofii guutuuf qaban osoo hin miidhin kana gochuu kan danda'u sustainable development misooma itti fufiinsa qabu. Misooma itti fufiinsa qabu jechuun misooma fedhii dhaloota ammaa guutuu danda'u. Dandeettii dhaloonni egeree fedhii ofii guutuuf qaban osoo hin miidhin galmaan gahuu danda'u misooma itti fufiinsa qabu. So sustainable development is a development that meets needs of present generation. Misooma fedhii dhaloota ammaa guutuu. Without compromising the ability of future generation who needs their own needs. Dandeettii dhaloonni egeree fedhii ofii guutuuf qaban hin miidhin jechuudha. Gama biraan the three components qaamoleen ijoo misooma itti fufiinsa qabu sadiitu jira. Tokkoffaan misooma dinagdee economic development, lammaffaan misooma hawaasummaa social development, sadaffaaf inni dhuunfaan environmental sustainability yookaan itti fufiinsa yookaan nageenya naannoo. Itti fufiinsa naannoo yookaan nageenya naannoo. Misoomni dinagdee, misoomni hawaasaa, hawaasni misoomeera, dinagdeen misoomaadha, nageenya naannoo eegamaadha. Yoo inni itti fufiinsa qaba kan jennu qaamolee ijoo itti fufiinsa misooma itti fufiinsa qabu. There are three components of sustainable development. First, economic development, misooma dinagdee. Second, social development, misooma hawaasummaa. And third, environmental sustainability. Kan immoo nageenya itti fufiinsa qabu. Kun amma waan sadi ilaalla. Kooriin yookaan qaamoleen ijoo sustainable development sadii. And development sadii. Korba kan amartas and capability approaching lama. Econ and nature and development economics sadii. Traditional political economics development economics ta'uu ilaallaa jirra. Isaan kana adda baasuu yaala. Fuula kanaaf haaraa yoo taatan please join us. Subscribe, comment, share gochuudhaan join godhaa humna nuu ta'a. Isin fayyada yoo ta'e bakka isin fayyadu gaaffii gaafachuu dandeessu. Amma ta'e cuunfaa kitaaba irraa amma tokko birlaa saayitii isaa ilaalla giddu galeessaanii.
Paartiin boqonnaa tokko paartiin lammaffaan objective irra kan objective development economics jedhu irra kana. Akkuma sila isiniif haaraa yoo taatan subscribe, share, comment gochuudhaan maatii ta'a. Warri maatii ta'an galatooma yaada qabdan ibsachuu hin dagatinaa. Have a nice time. Thank you.